weerartuun bara sanaa faashistiin xaaliyaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachuun gaazii summaawaa xiyyaara waraanaa fi taankiin yeroo biyya keenya weerare dhaloonnii fi abboonni keenya onnee sibiila caala jabaatu kan sibiila baqsuu danda'uu fi jaalala biyyaa guddaa warra qaban waan turaniif biyya birmadummaan ishee hin sharafamne nu dhaalchisuu danda'aniiru jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Seenaaf kabaja kan qabu kan sirnaan himuu fi hiiku mootummaan ida'amu oolmaa guddaan akka kanaa onnee dhalootaa keessaa akka hin banneef hojiiwwan qabatamaa hojjechaa jiraachuus kantiibaa Adaanech ibsaniiru. የአድዋ ድል መታሰቢያን ከመገንባት ጀምሮ ሲዳ ያደነው አድዋ ኢጃሩ ራካሴ ኦልማጎቱታ አቦተ ኬኛ ያደቹን ሲዳወን ከናንዱረ ያደኑ ኢሳኒፍ ኢጃራመን መለቶ ብሊሱማ ኬኛ አገርሲፍቱ ጭቾሚነ ኬኛ ታኡ ኢሳኒ አሎተ ቲማ አከሞ ፎፍኔ ቢፈሃራን ከራ አመዮሚን ሃሮምሱን ጫላት አሎተ ከናወተኒ ፊ ሲምቦ አከወረተኒት ዴቢሴ አሎታን ገሄራ መልሶ በማደስ ለትውልዱ እንሆ ማለት ችሏል። gootummaan kaleessaa weerartoota biyya irraa ittisu akkuma ta'e gootummaan dhalootaa irraa ammoo biyya hiyyummaa duubattafummaa jalaa fi walqoodinsa jalaa baraaruudhaa jedhan kantiibaa Adaanech. የዛሬው ዘመን ትውልድ የትላንቱን ድል ማስታወስና dhaloonni bara kana dirqama injifannoo kaleessaa hambaalee fi seenaa tiksuu yaadachuu fi ittiin dhaadachuu qofa miti. Dirqamni isaa kanarra kan darbu seenaa gootummaa kan mataa isaa barreessuu dabalata. Gootummaan kaleessa biyya weerartootaa jalaa baraaruu akkuma ta'e gootummaan bara kanaa ammoo biyya hiyyummaa jalaa boodattafummaa jalaa walqoodinsa jalaa baraaruudha. ሀገርን ከደህንነት ከኋላ ቀርነት ከመከፋፈል ማላቀቅ ነው። gochoota gootummaa kanas raawwataa jirra. kanaafis fakkeenyi humna dandeettii fi maallaqa keenyan kan hojjetamee xumurame hidha haaromsaa guddichaati. hidhaan kun fakkii seenaa gootummaa dhaloota yeroo kanaati kan jedhan kantiibaa Adaanech ulaa galaanaa dogoggoraan dhabne deeffachuun gootummaan abbootii keenyaa irra deebiin akka itti fufuu qabus akeekaniiru. የአረንጓዴ አሻራ በምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ አሻራን መገሪሳ ወቢሚና ኛታ ምርከኔሱ ወራቅሰ ኦሚሸ ቀመዲ ገጌሱ አከ ከበጀ ብያፊ ለሙማ ኬኛ ወልጊቱቲ ሆጂወን መጋሎተ ኬኛ ቁልቁሉ መገሪሳፊ ጅራቶተ ኢሳኒፍ ምጀቶ ታሲሱን ሆጂ ጎቱማ ዳሎተ ኬኛቲ ጀኔ አመን ጎቱማን በረከና ዳማቲ ጋቢን ኡመሜ ጋፈታ ከራ ዶጎጎራን ከንዳምኔ ኡላ ገላና ኬኛ አንገዴ ቢፈቹቲ ጎቱማ ፉልአው ብይ ኬኛ ዳሎተ ከነራ በርባድ አርበኝነትን ከዚህ ትውልድ ሀገራችን ትሻለች። abboonni keenya gaafa weerartoota waliin wal'aansoo qaban maallaqaaf jedhanii baandonni muraasni obboloota isaanii du'aaf biyya isaanii gabrummaaf dabarsanii akka kennan akkuma jiran bara kanas ergama diinota keessaa fi alaa fudhachuun humnoota badiitti makamuun biyya isaanii gurguruuf baandonni carraaqaa jiran akka jiran yeroo hundumaa yaadachuu qabnaa jedhan kantiibaa Adaanech. kanaafis dhaloonni ammaa baandota kanneen injifachuun biyya keenya misoomaan ol kaasuu fi badhaatuu taasisuuf hojjechuu qabas jedhaniiru. ጀግኖች አባቶቻችን ወራሪውን ሆነ የውስጥ ባንዳን ታግለው እንዳሸነፉ ሁሉ gootonni abbootiin keenya akkuma weerartootaa fi baandota biyya keessaan falmanii injifatanii fi biyya keenya nuuf tursan nutis dhaloonni amma imala misoomaa fi nageenya keenya gufachiisuuf warreen tattaafatan akkasumas keessoo keenya nu dhaabsisuuf baandota hojjetan injifachuun biyya keenya misoomaan ol kaafnee badhaatu taasisuu qabna jennee amanna waan ta'eef dhaloonni dammaqinaan hojii kanas mirkaneessuu qaba. በስራ ይሄንን እንደሚያሳይም ሊያረጋግጥ ይገባዋል። imaana abboota keenyaa onnee keenya keessatti qabannee hojiiwwan misoomaa imala nageenyaaf badhaadhinaa jalqabne galmaan ga'uuf hojjechuu qabna jechuun kantiibaa Adaanech waamicha taasisaniiru.